Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota YouTube chaanalii Oro Ruu Kaliil baga jiraataniitiin jecha YouTube chaanalii jalatti argamuudhaaf baga jiraatan isin jenna. Duraan dursee YouTube fayyaa YouTube fayyaa jalatti seentanii na argachuudhaaf asumaan isiniif himaa Ruu Kaliil jettanii irratti dhoytanii kallattiidhaan YouTube chaanalii waan amma dura gallakkisee isiniif fidaa jechuudha. Maanis YouTube chaanalii kiyya haarawaa waan ta'eef waa adres mara hin qabu. Haala kanaan argattanii jechuudha. Subscribe hayyas yeroo gabaabtuu asitti waan banee jiruuf isin biraan garuu ni hojjeta. Na biraan hojjetu isin immoo subscribe like isfirage handuutanii bilbila asiin bahu tokko jira. Bakka kanatti subscribe cinaa bilbila tokko ba'a. Achi tuutanii wanti nan gallakkisu karaa kallattii ta'een isin bira gahuu danda'a jechuudha. Egaa akkuma itti beeknu mee egaa akkuma barnoota keenyatti haa deebinu. Har'a appilikeeshinii addaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee appilikeeshinii kun garuu na duras hedduu takka baratamaa ture. Namoonni baay'een appilikeeshinii kana irraa dubbatanii turani. Inni kana application kana jechuudha. This is file explorer kana jechuudha. Application kuni wantoota bilbila keessan irra jiru kan guutame bilbila keessan yeroo hunda as gubbarratti strong hajuu isin irratti ba'aa oola. Maal wanni kun jettaniif irraa beekuu kan dadhabe faan ni jira. Irraa beekuu kan dandeenye faan ni jira. Kana booda bilbilli keenya guutame jettanii akka hin himanneen isin jaa. Namoonni wanta kana na dura galakkisallee hedduu jira. Gama kiyyaan yoo agartee danda'anii argatan jeetumaan irraa asiniif kana isiniif himuu barbaade. Egaa mee gama biraatitti gama barnoota keenyatti haa deemnu. Duraan dursee immoo waan isin dhaamu wanta kana eegatti fayyadamuu agartan namoota hin beekneef dabarsitanii akka wanta kun isa fayyadu godhuu danda'uu qabdanii isin jaa. Egaa mee gama barnootaatti haa deemnu. Inni kana CS kana irratti kaasee meegaa haa walumaanuu seennee haa hordofnu. Okay, kunoo akkana ana immoo kiyya kana kiyya kunoo laalu ni gartanii mee 93 irra jira. Guutamuudhaaf 7 qofaa turraafee jechuudha. Guutamnaan nageetti beeke. Guutamuudhaaf 7 qofaa irraa hafe. Kanaaf karaa kanaan asin deemtaniis ta'e audiyoonis kunoo kana karaa audiyoonis yoo ta'e wanta guutame audiyoonis kunoo kana karaa audiyoonis deemtanii karaa barbaadanii jechuudha. Mee fakkeenyaaf asiin haa laallu. Ani amma asiin kiyya ulaalaan jechuudha hin jiru. Mee gama suuraa fi kanatti haa laallu. Asiinis ani amma na biraa guutuudha. Mee WhatsApp haa seennu. WhatsApp seenneeti. WhatsApp deena. WhatsApp kana jechuudha. WhatsApp gama viidiyootiin kana viidiyoolee lama isinirraa ta'ee jira. Lama amma mee viidiyoo kana yoo laaluudhaaf anamma kunis lama jechuudha. Kunis lama kunis viidiyoo lamuma kunis viidiyooma lama jechuudha. Kunilleen viidiyooma lama jechuudha tokko. Laal kun sadii jechuudha ilaasitti. Kanaaf kanneen kana haala kanaan isin jalaa guutamee jechuudha.
lama lamaan sadiin jira jechuudha. Kanaatu jawwaala isinirraa guutaa jechuudha. Karaa isaa asumaan hayxaa jechuudha. Amma kun lama waan ta'eef takka biraa hayxaa jechuudha. Hayxee jechuudha. Ammaan takka biraa haqeetiin jira. Mee kanas kun lama sadii ture. Mee lama biraa haqeetiin isin garsiisa. Irraa haqee takka naafee jechuudha. Amma lameen tunis lama takka biraa haqee isin garsiisa. Akka hunoo haqeetiin jira jechuudha. Kaneen akkanaatu lama lamaan guutee isin dararaa jira jechuudha. Mee gama audiyootti deemneeti. Akkasuma warri WhatsApp qabdu WhatsApp keessan sagalee namni gartee duraan ergee sagalee san yoo namni lammaffaa irra namaaf gad deebisu ta'e kallattiidhaan jawwaala irratti guutii jechuudha. Kan jawwaala irratti guutu san lama fa'aa ta'uu ni mala. Karaa kanaan argachuu dandeessanii jechuudha. Kunoo abjuudha. Mee ammaan tana kaduraa har'a dheetiin halammaffas irratti dha'ee isin garsiisa. Okay, amma kunis akkana jedhame. Okay, haa jennu. Kanaaf takka kan lama qabu barreeffamni isaa kun jechuudha. Barreeffamni kun wal fakkaata. Irra deemtaniiti ilaaltanii jechuudha. Kan lama qabu lama qabaachuu isaa akkuma agartan ifirraa tokko irraa balleessitanii jechuudha. Wanti kun waan appilikeeshinni kun haalan naa ta'eetiin duraan hedduun dararamaa ture anuu wallaahi hedduun dararamaa ture. Amma immoo eegaan isa kana argadhee moobaayila keeyyaas dandamata naaf argatee haala gabaabaa ta'een sirriitti naaf hojjetaa jechuudha. Mee ammaan tana mee kana laaleeti okay kunilleen asiin akkana jaame irra gaddeemneeti kana laalame dhumarratti gaa wal fakkaata. Okay, barreeffamni wal fakkaatu malee tokko miti jechuudha. Egaa hordoftoota keenya haala kanaan wanta isin guutamee ifirraa haquu dandeessanii jechuudha. Haala kanaan wanta guutamuu isaa yoo ofirratti agartan haala kanaan lama lamaan taa'ee guutamee je'ee si jeeqaa jechuudha. Kan moobaayilii guutamuuf hin dhiyaanne guutamee je'ee si jeeqa waan ta'eef haala kanaan ifirraa haqxanii jechuu barbaadeeti. Akkasumatti viidiyoolee WhatsAppii jalaan gabbuutus akaruma kanaan viidiyoolee WhatsApp irraan buutu haala kanaan buutee isin jeeqxi jechuudha. Haala kanaan ifirraa haqxanii jechuu barbaadeeti kabajamtoota keenya. Amma asirratti kana isin garsiisaa jechuudha. Egaa amma daawunlood keessan gartee isin buufattan wanti isin buufattan sani jala deemneeti waan san jala jiru laallaa jechuudha. Ani ammaan tana reefuun tana kiyya meeqarra jira ni dabalee jechuudha. Ani amma kiyya reefu parsantii waa xiqqoorra jira. Amma immoo 95 irra jira 93 irra jira. Amma immoo 95 ta'ee jechuudha. Sababiin ta'eef hin beeku garuu sababaan jara lameen san haqa ibsan ta'uu ni mala. Mee amma daawunloodii jala seenne wanta isin daawunlood godhattan haala illu daawunloodii appilikeeshina isin karaa intarneetii jalaan gabbuufattan haala kanaan isin fidaa jechuudha. Yoo isin hin taane haruma kanaan ofirraa haquu dandeessanii jechuudha. Yoo isin hin taane haruma kanaan raayidaa isin guutanii ofirraa haquu dandeessanii jechuudha. Akkasii obbolee kiyyaa haala kanaan itti fayyadamaa isin jaa dhiifama bilbila gubbarraa nabbu'e. Akkasii haala kanaan itti fayyadamaa isin jaa appilikeeshinni kun appilikeeshina akkaan
nama hawwatu akkaan gaariidhaati. CS dha. CS faayilii explorer hajuu kana jechuudha. Sirriitti itti fayyadamuu isin fayyadaa jeetiin abdii qabaa isinirraa itti fayyadamaa. Yaada keessaniif koomentii jalatti naaf barreessadha. Amma barnoota biraatiin walitti deebinu turtii gaarii isiniin jenna kabajamtoota kiyya.